akkam nagaa keessanii kun PLC Programming kutaa 11ffaadha. kutaa darbee keessatti loojikoota AND fi OR laallee turre. Isin immoo NAND, NOR kan kana fakkaatan laalaatii shaakaluu dandeessu. Gaaffii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Har'a immoo example tokko yookaan immoo gaaffii shaakalaa tokko wal wajjiniin hojjannaa jechuudha. Amma asirratti akka laalaa jirtan gaaffichan isinii dubbisaa. The diagram below shows a staircase. Write a control logic to switch on or off the light where the user is either on the ground or first floor. Naan jechaa jira. Yoo first floor irratti asirra yoo jiraate yookaan immoo ground irratti iddoo kana yoo jiraate switchoota lama jira, X0 fi X1 kan jedhaman. Balbiin koo immoo iddoo kana jira. Ibsaan kiyya iddoo kana jira. Namichi ground irrattis dhaabbatee ibsaa kana ibsuu ni danda'a. Asittis dhaabbatee ibsuu ni danda'a jechuudha. Switchoonni kun two way switch jedhamu. Switchoonni lamaan kun balbii yookaan immoo ibsaa isa kam control godhu jechuudha. Ibsaa ishii kana duwwaa control gaafa godhan, ibsaa tokko gaafa control godhan. Gaaffiin kunis kan barbaade isadha. Control logic kiyya akkam barreessuu barbaade. On fi on kan godhu lamaanuu jechuudha. Inni kunis on gochuu ni danda'a, offis gochuu ni danda'a. Inni kunis immoo akkasumatti ibsuus ni danda'a, dhaamsuus ni danda'a jechuudha. Ibsaa'uma takkittii kana jechuudha. Kanaafuu staircase kana gajjallaa ta'ee ibsuu ni danda'a, gubbaas ta'ee ibsuu ni danda'a jechuudha. Namichi otoo staircase kana ba'uudhaaf waan isatti mul'anneef kana ibseetu ba'a. Gaafaas qaqqabe immoo dhaamseetu galee rafaa jechuudha yoo mana siree ta'e. Yoo barbaade immoo gaafa bu'u immoo staircase irraa asii ibseetu dhufee asitti dhaamsuu ni danda'a jechuudha. Kana ladder logic diagram isaa hojjedhaa jedhamne. Mee PLC programmingidhaan akkamitti control akka goonu ibsaa kana tokkitti akkamitti control akka goonu haa laallu. Tolee egaa rangii bannaa. Rangii tokkoonis hojjechuu ni danda'a, lamaanis hojjechuu ni danda'a. Garuu rangii tokkoon otoon hojjedhee space hir'isuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu mee amma asitti hojjechuudhaaf examine if open, if close, examine if open, achiin immoo branchii banee tanan output energize asitti kun balbii kiyya ani control godhudha. Achiin mee akkasitti godhee tanan maqaa hunda isaaniitiif nan moggaasaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun switchii koo jalqabaa yoo ta'e, inni kun switchii koo isa lammaffaa yoo ta'e, gaafa naasii ibsu inni kun maal ta'a? Ni ifaa jechuudha. Gaafa naasii dhaamsu immoo kuni akka dhaamuuf jechuudha. Kanaafuu mee maqaan moggaasaaf hunda isaaniitiif kana B3 0 achiin siniifan ibsaa irra deebi'e /0 kana switch 1 switch A1 jedha. Stick A1 jedhee ta'a qo'isinii moggaasaa akkasinii galuuf jechuudha. Hayyee kana ishii kana immoo tun switch B jedhaanii jechuudha. Inni kun kan isa kanaa ta'a. Kuni switch. Okay, qoy maqaa moggaasuu koo dura ishii kana moggaasa. B3 0 0/1 switch B1 okay. Achiin inni kun B3 0/1
kunis b3 0 slash 0 dha. Inni kun immoo b3 0 2 dha. Maalidha maqaan isaa gaafa naan jedhu balb ibsaadha. Ibsaan jedheeni hayyeegaa amma inni kun B00 iddoo kana jira. Kunis B00 isaan kun maalidha? Inni kunii fi inni kun switchiuma takkittiidha jechuudha. Switchiuma akka takkittiitti. Maaliif maqaan isaanii tokkodha. B300 B300 kuni examine if open dha. Inni kun examine if open if closed dha. Inni kunis immoo isaan kun lamaanis B01 B01 dha. Isaan kun immoo walitti jechuudha. Isaan kun lama maalidha? Switchii lammaffaadha jechuudha. Switchii ground irra jiru ta'uu danda'a yookaan immoo darbii tokkoffaarra jiru ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu staircase kiyya isa jalaa ground irra isa jiru gaafan ibsu gaafan isa kana on godhu maal ta'a? Inni kun off ni ta'a. Normally kuni normally open inni ture normally close ta'a. Normally close inni ture immoo normally open ta'a. Kanaafuu karaa kana humni dhufuu hin jiru jechuudha. Kanaaf ishii kana balleessaa. Achiin karaa kana dhufeetu maal ta'a? Kuni on ta'a. Fakkeenyaaf kana irra godhe tanan sinitti agarsiisaa sirriitti jechuudha akkamitti akka hojjetu. Yookaan immoo amma xiqqoo si tole. Kuni akkamitti hojjetaa? Gaafa nani kana switchii koo isa kana yookaan inni kun okay akka isinii galuuf first maqaa isaaniin geeddaraa. Switch A kun ground dha jennuun. Ground irra kan jirudha. Inni kun immoo darbii tokkoffaarra isa jirudha. First floor. Floorii jalqabaa irratti kan jirudha. Kanaafuu mee ground irratti steerii sana bahuu koo dura gaafan switchii koo kana ibsu inni kun normally open dha. Normally open inni ture close ni ta'a. Ni cufamaa. Kanaafuu left real irraa gara right itti jedhee isinitti meeraa isin akkasitti dhufeetu balbiin koo kun ni ifaa jechuudha. Ifaa jira. Simultaneously gaafa inni kun on ta'u gaafa inni kun open irraa close itti cufamu kun immoo close irraa open itti cufama. Maqaan isaanii tokkuma goofsuma tokko waan ta'eef kun energize gaafa ta'u kun immoo de-energize ta'a. Yookaan immoo kun gaafa true ta'u kun false ta'a. Gaafa kun false ta'u kun true ta'a. Gaafa kun immoo false ta'u kun immoo true ta'a jechuudha. Kanaafuu amma isa kana gaafan kanaafuu kun on ta'eera kun cufameera. Kanaafuu asirraa hin darbu jechuudha. On off waan ta'eef jechuudha kuni gaafa true ta'u. Kanaafuu asirraan darbee kan deemu hin jiru. Asumarraan deemaa jechuudha. Achiin kun akkasumaan otoo jiru dhufee tanan gaafan steerii koo bayetan first floor irra dhaabbadhee dhaamsuu nan danda'a. Ishii kana gaafa naani energize godhu inni kun maal ta'a? Ni badaa jechuudha. De-energize ni ta'a. Kanaafuu balbiin koo kun ni badaa jechuudha. Mee kana verify gooneetu deemneetu laalaatii kun maal gaafa geeddaramu gaafa ifufa otoo seeraan laallee wayya. Edit isa jedhu dhufee tuqeetanan verify projectiin jedhaani. Achiin verify has completed no errors found naan jedha. Achiin faayilii kiyya amma save gochuu nan danda'a. Desktop irrattan save godha. Desktop koo irratti okay two-way switching jedhamne. Two-way switch jedheetanan intani irratti document irrattan qabadhee nutti fakkaate qo'ee desktop irrattan
Ishi haa ta'u achumaayyuu deemnee barbaanna. Dookumentii keessattan seef godhee hayyee imuleetarii kiyya nan bana. Achiin deesktooppii osoo hin ta'in dookumentii keessatti seef godhee waan ta'eef dookumentii nan tuqaanii. Achiin two-way switch kan jedhu naa dhufeera. Tuqee tanan open jedhaanii tokko nan tuqaa. Okay. Achiin kana minimize nan godhaa. Kana cufee tanan irra deebi'een banaa jechuudha akka haaraatti. Dookumentii kiyya keessa deeme tanan tuqee tanan go online jedhaanii. Achiin kuni naannoo jalqabee kanaafuu online deemee jira jechuudha. Achiin ishii kana tuqee tanan run jedhaanii. Achiin are you sure gaafa naan jedhu eeyyeen jedhaanii. Akkuma amma ilaalaa jirtan left reaalii fi right reaaliin koo magariisa ifaniiru. Kanaafuu amma baayinarii kiyya dhufee tanan as tuqee tanan ilaaluu nan danda'a jechuudha. Piroograamiin ani barreesse staircaseidhaaf jechuudha. Amma B300 dha. B300 isa kana duwwaa miti. Inni kunis B00 dha. Enter gaafa jedhu kunoo akkuma jedhe kuni normally open ta'e magariisa isa ta'ee ture gadhiiseetu open ta'e kun immoo open inni ture kunoo magariisni feera closed dha jechuudha. Amma kanaafuu humni asirraan darbaa jira jechuudha. Amma asiin darbeetu kunoo balbiin koo ifaa jira jechuudha. Amma isum kana yoo tuqe balleessuu nan danda'a. Switchiuma ground irra jiru irraas deebisee dhaamsuu nan danda'a gaafa tuqu. Deebisee immoo isumaan ibsuu nan danda'a balbii kiyya akkuma amma ilaalaa jirtan jechuudha. Amma immoo mee balbii koo kana switchii koo kana deemee tanan bahee tanan darbii tokkoffaa irratti first floor irratti qaqqabeera jennu. First floor irratti qaqqabee tanan istii mee isa immoo gaafan state isaa geeddaru maal akka ta'u ilaalla. Gaafa kana on godhu inni kun off ta'ee kanaafuu dhaamee jira. Balbiin koo kun ifaa hin jiru jechuudha. Balbii koo kana deebisee ibsuudhaaf switchii first floor irra jiru deebisee tanan 0 gochuu qaba. Yookaan immoo isa tokko ture switchii koo isa ground irra maal gochuu nan danda'a achirraas deemee tanan ibsuun nan danda'a jechuudha. 0 gaafa godhu isa immoo ifee amma immoo eessarraan deemeetu ifaa jira jechuudha. Asirraan darbeetu ifaa jira jechuudha. Kun two-way dha. Yookaan ground floor irraa ibsuu nan danda'a yookaan immoo maal irraa ibsuu nan danda'a jechuudha. First floor irraa ibsuu nan danda'a.